isa seexan isin ossuuf yaalu miti isa jechi isin ossuuf yaalu miti atiyyuu kana booda dhoksuu dandeessu. Mucaan Elsaa sun akka jedheera namoonni nu ajjeesu dhufan baay'eedha loltuu kumaataman dhufaa jira eessatti jalaa baqannaa Elsaa nama Waaqayyooti. Elsaan garuu akka jedhe ati homaan argitu jechuudha na duukaa jiraatte isaan dhiisii ergamoota 1000 abidda baatanii deeman naannoo keenya ilaalanii ergaan qaba warra dhumaa warrasi balballi eegaa turte kan diina kee cufame 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 cufame. Kenni kiristaani sirriin kottee isaa beekamaa baran ilaalcha isaa beekamaa barana kiristaani sirrii dubbannaa isaa beekamaa barana kiristaani sirrii አለባበሱ ይታወቃል ዘንድሮ አረማመዱ ይታወቃል ዘንድሮ ስብከቱ ይታወቃል ዘንድሮ አርካ ከወል ፉዲ ከነ ቦዳ ቢል ክርስቲያናን beekamaa sabara keessatti kadhati rakkinaan awwaalte kadhati jecha namaan awwaalte kadhati of keessatti seensa biggoon waan ittiin beekne tokko si yaadachiisuuf jedha Waaqayyo. Simanyima wangelawi pastor Qeesi prophet Hawaariyaa sima tajaajilli kakuu haaraa inni tokkoffaan hoolota mana Waaqayyoo keessatti dallaa keessatti eegu nyaata bareedaa kennuufi. Sagalee kana nan dubbisa sagalee nama dubbisu kun ergaa namootaati kooti namni jedhu sagalee kana wala baru yommus ergamaan Waaqayyoo dhufe qilxuu mandara Ofraan bukkee jiru tokko jala taa'e lafichis kan Yo'aas nama sanyii Abii'ezer ture yeroo sanatti Gedi'oon ilmi Yo'aas warra Midiyaan jalaa dhokfachuudhaaf iddoo waynii cuunfaatti qamadii indhaa ture ergamaan Waaqayyoo sun Gedi'oonitti mul'ate yaa loltuu jagna nana Waaqayyo si wajjin jira jedheen Gedi'oon immoo dafee deebisee fi yaa gooftaa koo Waaqayyo nu wajjin utuu jiraate maaliif wanti kun hundinuu nutti dhufaree hojiin isaanii dinqisiisaan inni abboonni keenya Waaqayyotu ittiin biyya Gibxii nu baase jedhanii nutti himaa turan sun meerrere amma garuu Waaqayyo nu gatee harka warra Midiyaanitti dabarsee nu kenneera jedheen Waaqayyos Gedi'oonitti dhiyaate ati humna qabdu kanaan dhaqi Israa'eliin harka warra Midiyaan jalaa akka baaftuuf ani si ergeera jedhe ameen. Lakkoofsa 15 kaasaa dubbifadhaa sin hanga 24 25 yookiin 24tti ani 11 kaaseen dubbise amma Waaqayyotu hojjechuu waan ta'eef namni hundumtuu sagalee kana eeggadhaa sagalee kana namni barbaadu yoo jiraate ituun lallabu geeddaramee bayas keessa namni sirriin gaafan kadhadhuuf osoo hin ta'in gaafan lallabu geeddarama kiristaanni sirriin gaafan kadhadhuuf yoo hin ta'in gaafan raajii irratti dubbadhu osoo hin ta'in gaafan sagalee kana dubbadhu fayya namni amane namni sirriin dubbii kanaan geeddarama anatu geeddarama warri jettan sagaleen tokko sinii dhufeera arra wayitu ta'a Waaqayyo waa fideera siif amma ergaan qaba waa'ee Gedi'ooniin utuun dubbadhuun waa'ee keetti darba abboota firdii boqonnaa lakkoofsa 11 daqiiqaa muraasa lallabuu barbaada lallaba kana booda namni jijjiiramu jira calluma yoo jettan hin jijjiiramtan kaafa fudhattan garuu jijjiiramtu narkaa yoo fudhattan mana keessa itti biqila amma warqee giraamii tokkotuun futeessinii kenne namni baay'een fiiddanii fudhachuudhaaf akka fiiddan nan beeka giraamiin tokko maal lamaa gooti amma isa bishaatiin jechuudha isa bishaatiin namoonni baay'een siistama warqee ittiin guddisan qabu namoonni tokko immoo siistama ittiin guddisan hin beekan warqeen hin bishaanne hin guddata mana keessatti inoora jechuudha siistama qaba garuu calmadeen guddatu amma namni amanu yoo jiraate dubbii nama darbadhu kan akka warqeetti yoo fudhate akka geeddaramtutti manatti sii biqilaa jechuudha akka si jijjiirutti manatti sii biqilaa jechuudha dubbii tokko akka rasaasaatti darbachuudhaaf jedha meeshaa gurguddaan snaaperii diishqaa kan jedhan kanatu jirti akka Itoophiyaatti isaan kun nama leenjii sirrii isaa fudhate itti kennama as taa'eessatti akka rukutu beekaa jechuudha jaallattu jibbitu anatti diishqaa kan caalutu natti kennamee jira rasaasa jajjaba as taa'ee hundee lafaatti darrukuta as taa'ee lafa jalatti darrukuta ofirratti dubbadhaarra wayitu taa jedha asaati iddoo kanatti dubbachuu barbaadu wanti ta'uuf jedhu maaltu ture asirratti abboota firdii boqonnaa 6 kana keessatti maaltu ta'e lakkoofsa 11 nama janna dhokate tokkotu argame namni kan hin beekne waa isaa gidustu jannaa na'u keessa isaa jannummaatu jira garuu dhokatee jira inni iyyuu akka janna ta'e of hin agarre akka hojii hojjetu of hin amanne inni iyyuu akka waa jijjiiruu danda'u of hin amanne Waaqayyo garuu waa keessatti argeera dhokateetu ta'a baqate humna guddaan irra dhufuudhaaf jedhe gin tadabbiqoal baqatee jira lafa jala gadi bu'ee jira biyya keessaa badee jira yaadi Waaqayyo garuu irra bu'eera Waaqayyo eessatti isa beeka yoo jettan nama hojii hojjetu ta'uu isaa beeka Waaqayyo namni tokko garuu isa hin beeku ollaan isa hin beeku biyyi isa hin beeku inni yoo of hin beeku Waaqayyo garuu isa argeera harka kee fuun wanta of keessatti nagarre waan Waaqayyo argee sitti mujjira har'a kana of keessatti nagarre
Kan of keessatti hin beekne kan ati rakkinaan awwaalte kan ati jecha namaan awwaalte kan of keessatti seensa bingoon waan itti hin beekne tokko si yaadachiisuuf jedha Waaqayyo. Waaqayyo si keessatti waa argeera magana akkati jannataate argeera Waaqayyo. Haalli si sodaachiseera, jechi si sodaachiseera, ofirkaa dhabuu si sodaachiseera, fira dhabuu si sodaachiseera, baay'achuun diinaa si sodaachiseera, ari'atamni si sodaachiseera. Gin Waaqayyo si keessatti waa argeera. Ergaan qaba, warras jiraniif ergaan qaba. Mata duree akka jedhuudhaatti dubbachuufan jedha. Isa namni si biraa si dhoksuuf yaalu miti, isa seexanni si dhoksuuf yaalu miti, isa jechi si dhoksuuf yaalu miti. Atiyyuu kana booda of dhoksuu dandeessu. የዛሬ ርዕሴ ነው የእርጋቱ አራት መተዱሬ አራት ኢሰላም ንስዳሱ ያሉ ምቲ አትዩ አብዳሱ እንዳንደሱ ጀና ናዳካቡ ዳጊባ ያታዳጌ ዳበላቢያስ አላዴ ቤታጌላፈያ ኢሰውላ ሲዳሱ በርባዱ ምቲ ኢሰውላ ሲዳሱ ያሉ ምቲ ኢሰ ሰይጣን ሲዳሱ ያጩ ምቲ አትዩ አፊነሰቱ ጀተ ከነቦዳ ዶካቹን እንዳንዳቡ መደበቅ አይቻልም መገለጥ ነው እንጂ አሜን ጀድይ ታይ እርጋን ቀባቲ እርጋ ኮራቲ ረዴቢ ከመፍረድ ኢሰናም ንስዳሱፍ ያሉ ምቲ ኢሰቺ ብልብለም ምቲ ኢሰሲ ወልጉርሜ ሰምቲ ኢሰ ገመሰዳ ወልጉርሜ ሰምቲ ኢሰ መቃከ ያደ ሰምቲ ጀቸ ከዶ ሱዳፍ ተጃጅለ ከዶ ሱዳፍ ችሬኛ ከዶ ሱዳፍ ሰብይ ለፋዋጩ ምቲ አትዩ አብዳሱ እንዳንደስ kana boodamo atiyyu abdasu dandas ergaan qaba warra beente kana booda dhokachuun hin danda'amu. Haleluuyaa. Maaliif naan jedhi sittin hima wayi si keessatti argame humna hojii si biratti argame humna dibataa si biratti argame humna si fuudhee deemu si biratti argame humna qambarri jalaa nama baasu si keessa. Hagas bitano nada jakaba yada katabade halabada kebo hede suda kimpaiti delifaya aida puta gilo bretama lafaga ya majanitai ergaan qaba deebiitai lallabarran jira kanatu fudhattee siita irran deebi ammas ati sodaattee of dhoksuudhaan barbaadda miti jecha namaa baqatte oduu namaa baqatte ani dhimman qabu sichi imma baasuu hin danda'u sichi karoora qabuun jettee dhokachuu barbaadda yoo ta'e miti ati of dhoksuu hin dandeessu namni si dhoksuu hin danda'u iji Waaqayyo sirra buuteetti nama iji Waaqayyo irra bu'e namni iji Waaqayyo irra qubate macheem namni dhoksuu hin danda'u iyyi gudba sana ameen janjette nyaana biino natti agarsiisa Waaqayyotu namootatti seefiiraa natti agarsiisa namoota humna godhatanii baaniin argaa jira tittaadhaqaalle liyyuu soonetti waxaalle ሌላ ሰውነት ይወጣል። ዛሬ ጉብኝት ይሆናል። ያ ጉብኝት ዛሬ ጉብኝት ኤረባኪያ ባጃደየ ነጂው ሰሊቫ ከነቦድ ኢሰናምኒ ሲደሱብት አትዮ ደሱ ነንደስ ማተድሬ ኮራ ገዲዮን ዶከተር በቀተር ኦብዶክሰር ሲቸኖ ጂኖጀን ፈቀየኑ ዱከንጅሩ ጀደ በነራ ሰልበነራ ሲችን ተወደቱ ነቻቱ ኮከሰረ ቀገል ሙካ ወይ ጀለለ ቀገል አቀጭት ቀማዲ ወረ ወጂ ወጀት ወጅን ወልማክ ነመገቲን ቀምነተ ነመቃን ስራ ወጀት ወካተ ነሞጂ ጉያ ወጀት ወካተ ጆንቻ የቶች ከሰው ዳበ ሀች ግዱቱ ዳበቱ ሰሜን ገድት በነም ህርገሞነ ተተባን ለፎኖ ወጀቱ ረቀን ስማኝ አራ ካሰ ለፈት ቀን ስራ ወጀቱ ተርገማ ሲጎበኛው ንፉ አርከከ ወልፉ ለፈት ቀን ስራ ወጀት ለፈት ዳጋባቱ ፋብሪካ ከሰን ቢሮ ነማት ለፈት ሲች ነማት ታውጀት ኤርገማን ተቆረ ገድሪፋም ካለሰ ኤርገማ ኩባ ቶርባተ ቢቶርባን ከረድ እቱ ጅልገ ፈዱረት ሩፌና ኤርገማ ኩባ ቶርባተ ቢቶርባን ከረድ ገንደ ከሰ ጅራቹ ዋን በርባኔ ቢጀረት በዋን በርባኔ ኤርገማን ኩን ካኖጂ ደም ካን አፍሪካ ደም ካን አሜሪካ ደም ካን ኢትዮጵያ ኮንትሮል ጎን ማልጀና ስለደሱ ብቻ የሆነ ነገር ይሰራሉ ሲገና ዋቀይ አቲ ብሪዱ ዋከረዱ ታይቲ ዶላር ዱ ዋከረዱ አቲ ታይ ኖ አኒ ብሪ ዶላር ከረዱ ኤርገማ ፋያና ሳከረዳ ኤርጋን ቀቡ ገነ በቀና ኤርገማን ሲጎበኛው ገረመነ ከሩፋ ኤርገመች ገረሳ ደቀ ከጀለ ሎል ቱጀነነ ረጋው ብረጋው አቲ ሎል ቱጀነነ ማለሲ ወጀታ ማሎከተስከስ ዋቀዮ ሲወጅን ጅራዴ እንደ ጀደና ምችኩ አቂሚ ሰዋን በኩፍ ሶዳ ሰው ከሰቱ አነርገ አካሪያ ተበው አነርገ ዋቀዮ ዱካን ጅሮዴ ዋቀዮ ሲዱካ ጅራዴ ከናፎረ ካይበይ ለፈቴሱ ካይደ ለፈዶ ከቴ ካይደ ኤርጋዴምታ ሰበኮ ረክነ ጀላ ዱዋ ጀላ ቸዋ ጀላ ማንጋጋስ ጀሎታ ጀላ ሲቴፉቴ ባታይ ኤኑ ነርጋደ ሃና ጃፕራይት ዴይስ አልቫይንደ ኮማደኒ አነርጋ ኮሱማ እንቱ ሙራጅራ ሎቱ ጀነና ካይበይ ጋፈ ጀዱ አን ሶዳታ ዳ ዱዋ በቀደደን እኖ አከ ጀነቴው ከሰቲ ነገርም አከነማ
nama gatii qabu faaf keessatti kee nagarra jirta mas keessa nama gatii qabu akka taate faa kan hin beekne jirta biyya akkasii eegaa jiru faa kan hin beekne faa jirta joonjooftee jiraachuun waaddattee kan jiraachaa jirtu jirta as keessa firra kee akka gargaartu faa kan hin beekne jirta as keessa ofuma kee jiraattee lafa garraaduu kan barbaaddu faa jirta as keessa waaqayyo garuu irra ergaasii qaba kan isin jedha jagna si gochuudhaaf namichi kun sodaataan sagaleen gaafa dhufu garuu iyyitaa waaqayyoo keessa jagninnati jira ilaalcha waaqayyoo keessa jagnummaa jira ija jabina jira humnatu jira waaqayyo si ilaaleera dhimma baasaa taata barana ergaan qaba kaa dhimma baasaa taata ani dhimma baasuun jedhin naman sodaatin qilleensa sodaatin eenyuun sodaatin lubbuun kee jireenyi keessa harka jira namoonni tokko tokko akkannaan jedhu gidduu kan si sodaanne si ajjeesuu naan jedhu ani yeroo hojii malee yeroo hunduun qabu ani hidhadheera matarayyeesi caalaa dhukaasa qabbana naannoo koo jiru isan argutu argitani akkan hojjedhu sinitti mul'ata malee akkan duu sinitti mul'atu nuyi keessaan qabnu naan jennaani maaliif yennaa yoo si ajjeesanoo jennaani hin dhageenye yatiin jedheen maaloon jedhaan jedhe gaafan dibamen du'een jedheen itti maa nama sin bira jirutti gaafan dibamen akkan hin du'eedhaani sodaanii na keessaa du'e gaafa dibame jireenya koo kana keessaas nan du'e gaafa dibame akkan du'us beeka gaafa dibame namni tokko tokko jisaa jaamaan mucaan Elsaa sun akkan jedheera namoonni nu ajjeesu dhufan baay'eedha loltuu kumaataman dhufaa jira eessatti jalaa baqannaa Elsaa nama waaqayyooti Elsaan garuu akkan jedhe ati homaan argitu jechuudha na duukaa jiraatte isaan inni si ergamoota kuma kitalaa bidda baatanii deeman naannoo keenya ilaalaa dhiyeen arguu dadhabe mucaan wallaani irra teessanii biyya alaa teessanii biyya keessaa teessanii Itoophiyaa keessa teessanii nama dibame rakkina isaa eegaa kan jirtan noo nyaalaa yaa isa rammoot duuti nurratti hojjetu narra dhufaa jira biddatu ትቀየራለህ አሜን ሃሌሉያ እትጄቢየቱ ጀሳበኔብና ጅሳ ጋፈ በነሙ ኤርገሞታ ኩማ ኪተና ዳበተን አርገ አቤት 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 ህንዶ ጀቹን ኢሳቲ ዋቀይቱ ወጅንጅራ ጀዳ በሬሳ ቶኮ ቶኮ ሞከጀሩ ኬሳ ቀቡን ብለኒ አከ ወልዳ ክርስቲያናት ሆጂቶ ጀቱ ኬሳ ቀምኑ ናንጀ ማሊፍ ጀናኒ ነሞታ ነመ ዋንታ ወልቲ ቡሳቱ ሲብላቲ ወልቲ ቀበማ ጅራ ናንጀ አኒ ገሩ ወይ ሰዲፈ ወንጌል ለለባ ወተ ሰዲነም ቤከ በረንጅራዱ ኬሳ ተጃጅላን ከኩሃራ ወሰዲ ወጀተ ደርቡ ቀባ ተከፋ warra mana keessa jiran eegu barsiisu gorsu dhaabu cimsu yesuusitti hidhu የውስጥ አገልግሎት ነው tajaajila kakwaara jedham isa mana keessa jiru yeeyyotarraa eegu yeroo humna fudhatee dibatarratti kadhachuu sauda kimaal warqaan hin dadhaba ati immoo kadhattee jajjabeessu malee odeessuuf hin waamamne nuti hin jilgeeffanna humna fudhanna dadhabaa kanatti abidda dibna hojii tajaajila kakwaara namooti baay'een hojii tajaajila kakwaara hin galleef simaanyimmaa wangeelaawwi paaster qeesi Prophet Hawaariyaa sima tajaajilli kakwaara inni tokkoffaan hoolota mana waaqayyoo keessatti dallaa keessatti eegu nyaata bareedaa kennuufi gorsu barsiisu dhaabu humna irratti waamu yeroo hundumaa waaqayyootti hidhame akka inni jiraatu gochuu diqqii maraakilii harka kee irratti ilaalu waaqayyo isaa wajjin jira jedhee sirraa barachuu si duukaa taa'ee yesuusin urgeeffachuu yoo akkas taate ati tajaajilaa sirriidha kanarraa kan hafe mana keessa teessee ari'ataa oduu odeessaa arrabsaa baaraati tajaajilaa miti lammaffaa tajaajila kakwaara hojiisa warra dallaa keessaa badan akka bineensi nyaatee duukaa fiigee qabu akka yeeyyin hin nyaannetti akka inni badeechi hin hamnetti akka inni du'a jalatti of hin gannetti akka inni dukkanatti hin dabarretti amala gaariidhaan jaalalaan yaadaan amantiidhaan hafuuraan dhugaadhaan itti dhiyaate soogidda wangeelaa nyaachisee deebisu dallaatti deebisee galchu Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 17 kaasaa ilaala inni hoolaa baddee sana gaafa dhaqee barbaade hoolaa koo baddee argadhee radhee gulubii isaarra keete nama hundumaa waammatee ililchaa fudhatee manatti gate hojiin tajaajila kakwaara inni lammaffaan nama kufe jajjabeessee lafaa kaasu nama dadhabe wangeela nyaachisee jajjabeessu amma Yesuus deebi'ee dhufutti jajjabeessuu fidu amma inni gara Yesuus dhaqutti waldaa keessatti eegu barbaadee saba deemoo deebisee galchuu tajaajila isa lammaffaadha kun inni sadaffaan immoo tajaajilli warra waa'ee wangeelaa fifaaf jireenya dabaasanii beekne itti lallabee qabee jireenyatti ifatti fidu waa sadan qabadhaan adeemaa hojii koo sinitti maa jira dallaa keessatti eegu nama isaan eegu kaa'uu fi isa badee barbaadu isa afetti immoo wangeela labsu kun sadan hojii koo waamicha kooti mee warra kana keessaa qabdan gaafa namoota badan barbaadee deebisu kan duulanatti banu kiristaanota an kaleessa iddoo guddaa wayii irraa bilbila iddoo ta'erra yoo miidhamte nu keessaan qabnu naan jedhan namni tokko keessaan qabu hojii koo keessaa kan qabu Yesuusidha asitti iyyuu naa qalan an kaayyoon koo ergama koo raawwachuu fiigicha koo raawwachuu sodaattuu miti an jagnaadha abiddanna keessa jira yeroon sodaadhuun qabu yeroon hojjedhu malee tigil qaxxilal kun hojii tajaajilaa kakwaaraati kanaaf harka keessaniin akkas jedhaa ofirratti barreessa akkas jedhaati arraa kaasi yaa waaqayyo hojii keetti nagasheedha barreeffadha akkannaan jedheera waaqayyo waan namootatti gaaffii ta'uun ganaa siin hojjedha naan jedheera har'a garuu ergaan qaba nama tokkoofan ergaa qaba amajii waaqayyo irra bu'een inni ergaa qaba isa namni si dhossuuf yaalu miti ati yoo dhiksuu hin dandeessu kana booda namni baay'ee si dhossuu barbaada gaafati kaatu barreen gaddaa wajjin turre garuu namicha mangeeddarame siin jedhu bara dhufuun siin jedhu
Inaasama waan kee hojii hojjettu keessatti namoonni lama haasaa gurguddaa qabatanii akka gara kee dhufan beeki. Andanya warra si tuffatan warri kaleessa si jibban akkati naman taane katin guddanne katin darbine warri hin barbaanne oduu jaallatu oduu dabalu sirratti haasa'u nama si jibbisiisu nasum ይቀጥላሉ። ሁለተኛ namoota baay'ee sitti fayyaddu gammachuudhaan oduu kee haasa. Haasaamu waa'een koo irratti argamu ilaa waa'ee kee kan haasa'u nama lamaarraa galgalaa kaase warra tuuti kufaatii kee eeganii ati bira dabartee jiraattetu naa'ee mataa qabatee oduu jalqaba. Lammaffaa warra ka'uu kee eegantu hin ka'e boleessi keenya dhee gammachuun biyya balleessa. Namni lama arraba isaa sirreeffataa jira. Namni lama waa'ee kee haasa'uudhaaf arraba isaa tottolchataa jira. Torban kana jalqaba siin jedhe Waaqayyotu. Yeroo darbe taa'in jilgeenfadheen kadhadhan ture. Waaqayyo akkannaan jedhe dhufe dassuudhaan jedhe ji'a lamaa fi torbee sadiidha amma sa'aatii sagal irra gara koo dhufe akkannaan jedhe kaleessaanaan jedhe situunaan jedhe diina kee harkaa rakkina harkaa bahuudhaan wixxifataa ture harkaan yooman baa jechaa turte naan jedhe amma garuu naan jedhe diina keetu yooman dassuu harkaa baadhee wixxifachuu jalqabaa naan jedhe የሚገርም ነው sagalee akkasii dhaga'een beekon seera boqonnaa 23 lakkoofsa 27 diinonni kee kana boodadhaa museedhaan sitti deemuu hin danda'an jedhe isaan si dudduubatti akkasi baqatanii kukkufan hin godhaan naasisuu koo si dura dabarsaa diriirsi harka kee asii warri sabbataatti galtan alam gadaa Addis Ababa Bishooftu Buraayyuu warri dhuftan likkasii baatanii gaafa dabartan naasisuu Waaqayyo dura kee darbu. warri fayyaa jirtan me anaannaa dhufaa warri fayyaa jirtan deeggadda galgala mootuun kana doo kannaan jedhe wixata galgala doo kana bulle kaleessa doo kana olle wixata galgala sakkannaan jedhe kaleessa sakkannaan jedhe seexanaa kufii hidhami narraa kufii jedhe harka bal'iseen magaalaa kanarraa narraa kufii jedhe afurri qulqulluun gara koo dhufee naan koo akka jijjiiri kanata kana naan jedhe maalitta jijjiiraan naani amma yoomiitti sanii dheerraa sirbitaa hidhameeraa diinni kee naan jedhe Nyana seda dhugaattu nama hidhame reebu hidheera diina keenaan jedhe eeggaddal kan gaaffinatti ta'e naan hin bule maal jechuudha jedhe yaade ganamas ka'itti fufeen kadhadheenaan balbala sibiila guddaadhaan cufame tokko natti agarsiise bifa sees arguun kan namatti tollechi keessatti hidhamee natti mul'ata dukkana keessa qulfii namni banuu hin dandeenyetu cufee jira wanti ta'e shibaa ta'e akkatti ta'a dukkanicha keessa mul'atti kusitti mul'ataa jira naan jedhe eeyyee wanti ta'e balbala guddaa keessatti hidhamee shibaa ta'etti qollofamee jira jedheen diina keetti qollofeera naan jedhe shibaa godheera naan jedhe gadi ba'uu danda'uu naan jedhe hidheera naan jedhe antee siraa hiiqaatti ilaala jedhe hey harka kee raas harkaa ba'eera diina koo harkaa'en dubbadu harka wal fuudhe baaswiin diinni kee waan hidhameef hidhamaatti hin bu'in jedhin sirratti hojii hin danda'u kana booda diina kee irratti balballi waan cufameef sirratti cufuu hin danda'u kana booda ergaan qaba warra dhumaa warrasi balballi eegaa turte kan diina kee cufame tagi diina kootti cufameera nama jedhu dubbatu bakke narraa bani jetteen iyyi kana booda si banameera diina keetti cufameera namni tokko kana booda cufuu danda'u sirratti mul'ata 3-8 irratti ati humna xinnoo qabda garuu dubbii koo heddeetta sababa kanaaf ani balbala banamaa namni tokko deebisee cufuu hin dandeenye si baneera si kenneera yisibaa xalaataachin adhagaw diinni keenya irratti cufameera nurraa banameera ani lallabarran jira barsiisarran jira geediyoon sodaataa ture waaqayyo fidee honne keessa kaa'e honne jiran birii keessa kaa'e ante jagnaan jedhe sawye farii ነው እኮ sodaataa weeti namichichi garuu fidee akkuma bira ga'een akka jedheeti ati jagnaadha jedhe nama waaqayyo dibe nama waaqayyo hilaale nama waaqayyo jarra keete hin bada jechuun hin ulfaata jolle sodaattuudha jechuun hin ulfaata jolle gatiin qabu jechuun hin ulfaata jolle nama waaqayyo jarra keeteen nama waaqayyo nama taata jedheen ati naman taatu jechuun hin ulfaata jolle waaqayyo fidee onne abidda keessa kaa'e wuxaa jedhe harka kee ol qaba amma kalee isaan baane har'a garuu hin baata andoksaa tokko sinitti hima waggaa tokkoof tigilii guddaarran ture erga ijoollee waldaa keessaa yaa'uu jalqabde lola guddaarran ture ijoollee baay'ee deebiseera gara ijoollee 10 wayii deebiseera tikuratiin jiru gurbaan kun nusaamaa jirtiidha amma ishee badde manatti ol gasheeni fixeera nama furmoo shantu naafti ishee fixeeni inuma nyaadhan argitu sin gara si jedhe harka keessan ol fuudhaa argaan qaba amma nama lama waccisiimna gana kiristaana wangeelan beenne waldaa keessa dhokate waccisiimna kiristaana waldaa edee muka walitti qabee jaare waldaa koo caala edee muka laalee sirbu fooqii kooti mana koottaa isa edee nama sirbu waccisiimna gana kiristaana kiristoositti amanee lammaffaa dhalatee samii ilaalaa faarfatu
isaanin barbaanna biyya kana keessatti. Kanaaf ati jagnaasiin jedha Waaqayyo. Biyya laa biyya keessaa kan jirtan na hubadhaa. Wangeela lallabuudhaa fi warra garaa keessan kutattan na dhaggeeffadhaa. Isin maarigaa kan qabu Waaqayyoon dura. Isin gonfoon kan eeggataa jiru samiirra. Isin ulfinni kan eegaa jiru samiirra. Isin eegamaa jirtu samiirra. Isin barbaadamaa jirtu samiirra. Waaqayyo har'a nama dibee kaasuu barbaadatti dabale. Ammas dibati jiraa warri jettan eeyyee jira diban. Ajandaa Waaqayyo takkaa cufamee hin beeku. Ulfinni Waaqayyo takkaa dhokatee hin beeku. Bulee ka'ee gadi bu'aa deema namarratti. Nama barbaada Waaqayyo kakwaaraatti. Nama barbaada Waaqayyo bara dhumaa kanatti. Jagna barbaada Waaqayyo bara dhumaa kanatti. Gana wangeela faarsaa kan ta'an jiru waldaa kana keessa. Nama baay'ee booji'anii samii kan deeman jiru as keessa. Namoonni dhuguma asirraa waa fudhachanii galuu barbaadda. Mata duree kana booldi godhaa baasaa ofirratti barreessa. Namni si dhossuuf isa inni wacu miti ati yoo dhoksuuf hin dandeessu. Isa namni si dhossuuf fiigu miti ati mataan kee ofan dhossa yoo jette hin dandeessu kana booda dhokachuu. Mata duree guyyaa har'aati. Abboota firdii boqonnaa ja'a lakkoofsa 11. Dhokatee jennaan naqee baase Waaqayyo. Of dhossuu barbaade naqe. Ani gatiin qabu duura nan dhokadha. Waaqayyo garuu gototee dhaqee isa baase. As keessaa haalaan jecha namaa baqattanii naman ta'u jetta illiinaan keessan tuqame. Keela kana jalaa dhokattanii kan jirtan dhokattanii naftanii baatu gara bakkee. Abboota firdii boqonnaa 11 immoo yoo ilaaltan Yiftaa namni jedhamu mana abbaa isaa keessaa ijoollonni ari'atan biyya kana keessatti argamuu qabdu jedhanii bayya tortee keenya keessa jirtu ati haadha irraa dhalatte haati keenya garaagaraa bayyas keessaa jedhanii Yiftaa ilmi Gil'aad kun mana keessa ari'atanii baasanii isa dhoksan biyya biraatti. Waan nama dhibu dhaqee jalloota namoota gatii hin qabne gidduutti of argina. Sawyee ላይ ያለው እግዚአብሔር አይን ነው። አትቶኮ ቶኮ ቱጂ Waaqayyo sirra jiru iddoo gatii hin qabnetti of argita. Biyya gatii hin qabnetti gatii kanfalta. Safara gatii hin qabnetti gatii kanfalta. Naannoo gatii hin qabnetti gatii kanfalta. ግን ታይም ከመጣ በኋላ የሮን እርገ ዱፌ ቦዳ ወር ገቲ ከ ወላላን ገቲ ከ ባሩ መጻፈ ሞቱታ ከሰት ጋበላል ተለኮ በቆና ኩደ ሰገል ረት ሰዱራ በቆና ኩደ ሰገል ጆሌ ለምጥ ሰነላል ተችራ ሚልሴ ዱካ Waaqayyo ሰማርያ አትገሌ ራስ ጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋ ኮቴ ሳኒ ኮቴ ፈርዴኒ ጎዴዳ Waaqayyo ቴሳኒ ኮቴ ኮንኮላታ ጎዴዳ Waaqayyo ወሪ ሶሪያ ዱማ ጅራ ኑፊጠኒሩ ኮንኮላታ ሩኩታ ሜሻ ጉርጉዳ ዱፌደን ግን ሜሻ አይደለም ኮቴ ነው ከን ክርስቲያን ስሪን ኮቴ ሳቤ ከማበራን ሂላልቻ ሳቤ ከማበራን ክርስቲያን ስሪ ዱበና ሳቤ ከማበራን ክርስቲያን ስሪ አለባባሱ ታወቃል ዘንድሮ አረባባዱ ታወቃል ዘንድሮ ስብከቱ ታወቃል ዘንድሮ አርከከል ፉዲ ከነቦዳ ቢል ክርስቲያናን ቤ ከማሰበረ ከሰት ካሌሳ ኤች ሲንጀዱ አረሞ ይቀበታዲ ሲዱ ደርቦቴ